namni kun maallaqaaf si kaadhimate moo suma barbaade si kaadhimate? Osoo nama immoo si barbaade si kaadhimate ta'ee akkamitti yeroo ati nangala haadha koo yaade galeen bultii jaaradha yerooti jettu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu naguma baga jiraattanii. Har'as obboleettiin keenya tokko waan gara nama nyaatu waan baay'ee shamarran biyya Arabaa kun hedduun isaanii waan keessa jiranu tokko gara keessaatiin barreeffama dheeraa naaf barreessite yaada siinaaf qooddee akka nama tokkotti meena gorsii naa biraatiif illee akka barnoota ta'uu garuu maqaa koo miidiyaa irratti ol hin baasin naan jette. Innis akkana jedha yaannisi. Dhugaa rabbiitti yeroon dubbisu baay'ee tokko bakka namatti dhaga'ama akka nama tokkotti natti dhaga'ame ana. Isinis yaada keessan mee qoodaa fi akkas naan jette. Abbaa manaa baay'ee nama gaarii tokkoon qabaa jette. Erga wal kaadhimannee waggaa 4 lafa wayii maqaa kootii fi maqaa isaatiin maatiin nuu bitanii jette. Bite jechuudha inni walumatti maatiidha wajjiniin. Erga bitee lafa sanarratti mana naa ijaarii jedheennaan mana hamman ijaarru baajaajii bitii natti kennii ittiin daldalee jireenya keenya fooyyessaa naan jedhee jettennaan tole jedheen baajaajii maqaa kootii fi maqaa maatiitiin bitee maqaa kootiin maqaa isaatiin bitee itti kennee jette. Baajaajii sana immoo ittiin hin hojjenne obboleessaatti dabarsee kennee jette. Yoon obboleessa keetti maa dabarsite kennita jedhee itti dubbadhee nama maatii isaa jibbeen ta'a jedheen callisuu filadhee jette. Hamma otuma kanaan jirru mana naaf ijaarii nangalaanis biyya namaa keessatti umuriin kootis na deemeera. Galee haadhaaf abbaa koo arguun barbaadaa jedheen jette. Innis maal jedheen deebi'ee lakkii ammallee hin galiniitii jireenyi cimee jira. Baajaajii kan biraa bitiitii natti kenni. Baajaajii sanaan dalageetan walitti qabee makiinaa guddaa bitaa. Waan tokko qabanne jennaan galitta malee haala kanaan galuun rakkisaadha. Jireenyi biyyaa ulfaatee jira naan jedhee jette. Ani biyya Arabaa keessa waggaa 7 jiraa jette. Umuriin koo waggaa 28 keessan jira jette. Aniin kun yeroo nan keessa jiru yeroo itti gaa'ela koo raawwadhee yeroo bultii koo keessa jiraadhu silaa akkas ture jette. Hawwiin kootis akkas ture jette. Garuu abbaan manaa koon kunii galis naan jedhaan jiru achuma taa'ee karoora haaraa natti baasaa. Yeroon nan gala jedhee karoora bira natti baasaa. Haala kanaan hedduu tokko keessoon koon na shakkee galuutti illee keessoon na shakkee baajaajii kan biraallee bitee itti kennutti baay'ee nama kanarraa amantaan qabu. Mee akka nama tokkotti yaada koo kanas ilaaliitii mee waan na gorsitu yoo jiraate akkasumas obboleewwan koo wanti gorsa ta'a jettee yaaddu yoo jiraate viidiyoo tokko akkanaan maxxansitu kabajaan si gaafadhaa naan jette. Okay, obboleettii keenya dhugaa rabbiitti akka nama tokkotti bakka nama tokko buunee yoo yaanne waan qalbii nama cabsuudha wanta akkana. Maaliif dubartiin erga biyyaa baate silaa biyyaa baate garuu erga biyyaa baate immoo yeroo dhumatti illee deebitee gaa'ela ijaarrachuun baay'ee murteessaadha. Li'aannoo umuriin dubartii akka dhiiraatii miti. Yeroon jarri gaa'ela keessaa bareedanutu jira. Yeroo immoo yoo bultii ijaarratte illee yeroo abbaa manaa ofiitii wajjin jiraatte illee yeroo itti bareeddutu jira jechuudha. Hadha garuu waggaa umurii 28 kana keessa silaatii osoo nama gaa'ela qabdu taate yookaan hadha ilmaan 2 yookaan 3 qabaattee kabajaa qabda maatii kee biraayisii bultii keettis gammachuu qabda jechuudha. Hadha garuu lafa waggaa 28 kana gaa'elan horannee abbaan manaa kee kun immoo ammayyuu taanaan akka ati ammallee biyya namaa turte hojii hojjettu barbaadaa jira jechuudha. Namni kuni ati nama gaarii dheette malaan akka kootti namni gaariin akkanaa miti. Maaliif addunyaan hin dhumtisi. Namni kun maallaqaaf si kaadhimate moo suma barbaade si kaadhimate? Osoo nama immoo si barbaade si kaadhimate ta'ee akkamitti yeroo ati nangala haadha koo yaade galeen bultii jaaradha yerooti jettu akkamitti karoora haaraa baasee achi asitti hima? Kun anaaf gaafiidha. Garuu ati nama gaariidha. Namni gaariin garuu akkanaa miti. Namni gaarii waanuma jiru wajjiniin geenye aniifatiyyuu waliif waan tokko aniifatiyyuu waliif duniyaadha. Erga aniifatti wal argannee duniyaan hin dhufti jedheetii gali biyya kee kottu waliin bultii ijaarrannaa kottu waliin gaa'ela ijaarrannaa siin jedha malee biyya namaa taa'iitii akkas godhi achi godhin jedhu. Tarii hedduu kanaan umuriin namaa dheeraan jiraattu osoo akkana biyya namaa kanatti akkas taatu rabbiin waan godhini yoo fakkeenyaaf isatti sitti namni tokko ka'ee waan tokko ta'ee borgaabbii miti akka kootti gaabbiidha.
garuu situ namni kun nama garraamii nama gaariidha malee wallaahi namni bultiidhaaf si barbaadu tokko akkamitti biyya namaatti akka ati galtee wajjin bultiin ijaaranne barbaada. Alaa kulli haal maatii keetiin mari'adhuti waan maatiin kee isiin jedhan maatiin kee yoo taa'i isiin jedhan taa'i. Yoo maatiin kee immoo galii gaa'ela godhadhu isiin jedhan galii gaa'ela godhadhu. Umuriin keessi jalaa deemaara addunyaas walitti qabasaan jirtu namni kun immoo baajaajii xawwala bitteetti kenniteeyyuu obboleessaatti kenne malee ofii ittiin hojjetaa hin jiru. Obboleessi isaa immoo hamma ittiin hojjetu isumaa fi rabbitu beeka jechuudha. Kanaaf atiin kun waa lamatti dhabuuf deemta bultii ijaarrattee argataa hin jirtu waan dalagatte argataa hin jirtu inni achuma karoora taa'ee sitti baasaa wantan siin jechuu barbaadu akka nama tokkootti akka nama afaan tokko dubbatutti galii maatii keetti argi namni kun yookaan bultii wajjin godhachuu barbaade bultii galii wajjin hin godhadhu. Yoo inni immoo galte yennaan sitti jijjiiramee hojjedhu yennaan diddeedutti yoo inni siin jedhee jireenya gaarii hiree gaarii rabbi siif haa baasuun siin jedha malee namni si jaallatu bakkeetti siin qabu. Maaliif duniyaadhaaf miti namni tokko kan wal jaallatu kan wal fudhu duniyaadhaaf miti duniyaa erga walitti dhufee kee argachuu danda'a malee erga utuu walitti hin fuudhin duniyaadhaaf utuu ta'e maa deemeen dalagu shinni erga immoo barbaachisee bakka jirtutti na fuudhi yookaan deemeen dalagaan jedhu deebinaan immoo baajaajii ati bittennoo nama hojiiti nama hojii hojjetee of jijjiiruu barbaadu maaliif obboleessa isaatti kenne kun gaafiidha. Kanaafuu yoo obboleettii kiyyaa wantan siin jedhu hiree keetti hin taphatini jireenya keetti hin taphatini umurii keetti hin taphatini gali maatii keetti galiitii yoo gaa'ela si godhate si haa godhatu yoo sin godhanne ta'e rabbiin nama biraa siif qabaachuu danda'a nama biraati wajjin gaa'ela kee godhachuu dandeessa jechuudha malee namni tokko gaafa bakkee taa'e siin jedhu ofii isaatiif maal keessa jira ati immoo akkamitti jirta. Kanaaf ati dinqa arabaa keessatti gaafa ati dulloomtee gaafa ati dhala dhabdeette inni nuyyuu garagalee si ilaalu hadha gaafa ati hojjetaattu kana si jaallata malee. Kanaaf namni kun walumaa galatti maallaqaaf si kaadhimate malee bultii yookaan jaalalaafi miti. Kun dubartoota hedduu waan keessa jiranudha. Viidiyoo kana namoota akkanaa biraan ga'an isiniin jedha galatoomaa ulfaadhaa sheer godhaatii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Shamarran keenya rakkoo akkanaa keessa jirtan hunda keessanuu rabbi rakkoo keessaa isin baasu dhiira birriidhaaf isin barbaadu osoo hin taane dhiira bultiidhaaf isin barbaadu rabbiin isinitti haa qabu isiniin jedha galatoomaa bakka jirtanitti nagaannaa jiraadha. Viidiyoo kana keessatti amaloota dhiirri dubartii takkarraa jaallatu kan waliin ilaallu ta'a. Viidiyoon kun akkuma isin bira gaheen waliif sheer godha akkasumallee laayik naa tuqaan isiniin jedha. Dhiirri tokko dubartiirraa wantoota hedduu jaallata. Wantoota hedduun ilmi dhiiraa dubartiirraa jaallatu keessaa waan 10 akkan isinii qabadhee dhufeeti jira. Viidiyoo na waliin hordofaan isiniin jedha. Tokkoffaa inni jalqaba kan anillee sirriitti hin deeggaru akkasumallee namni kamillee qabaachuu qaba jedhee kan ani sappoortii nama godhu yoo jiraate isa kanadha. Dubartii ofitti amanamummaa qabdu. Dubartii ofitti amanamummaa qabdu waan gootu waan hojjetu waan kamuu keessatti ofitti amanamummaan isii haa ta'e jechuudha. Dhiira ofitti amanamummaa qabu qofatu argata. Saniin alatti dhiira ofitti amanamummaa qabna dubartii ofitti amanamummaa qabdu wajji jiraachuu hin dandeettu. Sababni isaallee isii waan itti amante san irraa of duuba deebi'uu waan hin dandeenyeef inni mootu waan san isaaf haarawaa waan ta'eef dubartii ofitti amanamummaa qabdu dhiira ofitti amanamummaa qabutu yoo filata akkasumallee kan wajji jiraatullee kan ofitti amanamummaa qabu harka caalu jechuudha. Garuu akka waliigalaatti yoo ilaalle dhiironni harki caalu intala takka kan isaan irraa jaalatan ofitti amanamummaa isiiti jechuudha. Tamaam tokko farratti dubartii ofitti amanamummaa qabdu dhiirri kamillee filannoo isaa ni godhata jechuudha. Inni lammataa dubartii fuulli isii yeroo kamillee gammachuu qabu dasdasii qabdu jechuudha. Dubartiin yeroo abbaan mana isii hojiirraa dadhabee manatti galu fuula isii kostorri gootee bilbiluma isaa hordofuudhaaf olii gattattaafattu dhiira kamuu biratti illee miizaanan kaastu jechuudha. Dubartiin yogguu abbaan mana isiidhaa alarraa dhufu fuulli isii fakkii ta'uu qaba gammachuu qabaachuu qabdi. Fuula akkas jedhee nama mana arisiisu osoo hin taane fuula gammachuu qabu fuula dasdasii qabu yoo qabaate mana isaa akka inni yaadu goota waan taateef
fuulli kan kee murteessaa jireenya kan kee kan amma keessa jirtuuti jechuudha. Kanaafuu fuulli kan kee dasdasii haa qabaatu jenna jechuudha. Inni sadaffaan dubartii namni annichoon akka qamisii godhatu hunduyyuu dubartii maami akkamii akkas jettaa minaamin jechuu dandeettanii no dubartiin takka miidiyaa kanarratti arrabni isii lakkatiin qabu akka dhiiratti haasoftii dhiira miti sheexaan irraa qaanfata jechuudha. Kanaafuu dubartii akka dubartiitti akshinii gochuu dandeettu. Dubartii haadha ta'uu dandeettu. Dubartii nama bira yoo qabatee deemee ittiin qaanfanne dubartii akkasiisantu filannoo dhiirota hedduuti jechuudha. Walaakin asirra baatee jettee akshinii garaagaraa mul'isuun kan kee amma hordoftoota hedduu argachuu dandeetta. Dhiirri hedduu si jala deemuu danda'a. Garuu immoo riilii jireenya dhugaatiif dhiirri waan akkasiisan hin barbaadan. La'innuu mana tokko keessa dhiirri lama wajji jiraachuu hin dandeettu waan ta'eef. Kanaaf dubartii ta'uu dandeettu sirriitti filatan jechuudha. Sadaffaan dubartii tapha beektu. Yeroo mara nyaara kan kee asirratti ol fannistee waggaa 35 waggaa 40 deemi. Tamam jireenya kan kee qalilli godhi ilaali. Jireenya kan kee laaffisi ilaali. Namoota wajji walii galee taphisiisiin si galee dhiironni hedduun illee isa kana sirriitti filatan. Dubartii nama wajjin konnekshin uumuu dandeettu. Maatii isaa tahee, hiriyoota tahee, namoota akkabaabii hawaasummaa keessatti tahee, isa wajjin tahee dubartii sirriitti tapha beektu ni jaallatan kana walii gala. Tamaam kana anillee sirriitti deeggara. Dubartii goolii isii qabdu, goolii mataa isii beektu jechuudha. Dubartii goolii mataa isii beektu jechuun lamisaaleedhaaf nuti shamarran yoo miira jaalalaa keessa jiraanne hojii kennallee tahee qaama kenna tahee wantoota silaa duraan gochaa turre sana tiriit gochaa turre sana dhiisnee waanuma namicha san qofa yaaduu eegalla jechuudha. Kan jireenya bultii keessa yoo seentelee dubartiin takka eega takka bultiitti seene amma booda maaltu narraa eegama waan jedhu sammuu isii keessaa uumama jechuudha. Laa goolii mataa keetii qabaachuudha qabda. Waan jiraattuuf beekuu danda'uudha qabda. Ammallee heerumtus heerumullee baattu waan ofii sochooftu wayii qabaatuudha qabda. Yeroo ammaa kana keessatti sanuyyuu jechuudha. Hojii wayii sammuun kan kee yeroo kamillee guddinaaf socho'uu qaba jechuudha. Kanaafuyyuu dubartii goolii mataa isii qabdu dhiirota hedduu biraatti filatamtuudha. Akkas jahaffaan dubartii waan inni hojjetu kamirrattuu saappoortii gochuu dandeettu. Lamisaaleedhaaf abbaan mana isii ta'e yookiin namni isii jaallatu tokko waan xiqqoo isii fiduufii danda'a akka kennaatitti akka sixootaatti jechuudha. Galatoomii ulfaadhu ati anaaf waan guddaadha si galee irratti jajjabeessuu jechuudha. Ammallee hojiilee inni hojjetu keessatti dhiirri bana garaachillee duuba dhaabattee achi dhiibuu barbaadde beektaa achi yaane injiraami mira wayii itti uumuu danda'uudha qabda jechuudha. Waan inni hojjetu kamirattuyyuu saappoortii gochuudha qabda jechuudha. Jajjabeessuu qabda yoo hin dandeetta itti fufi ammallee jechuuni danda'uudha qabda jechuudha. Inni jahaffaan maalidha? Saappoortii gochuu danda'uudha qabda. Jajjabeessuu danda'uudha qabda. Waan hundaayyuu wajjin si wajji jira itti fufi jechuuni danda'uudha qabda malee akkamitti waan kana hojjeta bidhaan waan akkanaa kun minaa yoo jetteen itti abaasaa deema malee irraa siin deebi'u waan ta'eef jechuudha. Jahaffaan isa kana. Torbaffaan dubartii jaarsa qofa osoo hin taane yookiin jaalallee bicha osoo hin taane akka hiriyoota ala keessatti baay'istanii hiriyaatii eebaluun sun akkasiitii jettaniin sanirra abbaa mana keessanii or nama jaallattan san akka hiriyaatitti akka nama keessaniititti qabattanii wantoota silaa itti mari'achuu barbaadan kamillee oopin taatanii itti mari'achuu danda'uudha qabdan jechuudha. Sigalee kanaaf dubartii akkamii barbaadanii dubartii hiriyaa isaan godhattu. Abbaan mana isiitiin hiriyaa godhachuu waan barbaadutti mari'achuu iftoominaan itti haasa'uu sigalee innillee akkasumatti boodarra maal ta'a deema oopin taafii deema hin sodaatu. Haati manaa bakka wayii qabdi achumatti jechuun isaaniin dhiisa jechuudha. Isileen akkasuma jidduu isaanii maaltu ka'amaa deema wanta isaan addaan fageessu san addaan fageessaa deemti jechuudha. Irraa hin dhiphisti waan isaan addaan fageessu san dhiphisaa deemti gaafa akka hiriyaatitti itti dhihaattee isa wajjin walitti konnekshinii uumti. Okay. Torbaffaan dubartii akka hiriyaatitti isaan laaltu akka jaarsaa akka jaalallee qofa osoo hin ta'in akka hiriyaatitti illee isaan laaltu dhiirri kamillee ni barbaada jechuudha.
Saddeettaffaan maalidha dubartii oh my goodness dubartii qulqullina isii eeggattu dubartii mana isii keessatti qulqullina isii eeggattu qaama isii irratti qulqullina isii eeggattu dubartii walumaa galatti keessi isiitii fi manni isii alli isillee qulqullina qabu dhiirri kamilleen osoo tiyya taate osoo jedhaa jiraata jechuudha. Kanaaf namoonni tokko tokko mana ofii keessattis ta'ee ofirratti illee kan fokkos hin goone baay'eetu jirtan jechuudha. Inni kun sirrii miti akka isinirraa namni fagaatu godha malee isinitti namni akka dhiyaatu hin godhu. Kanaafuu dhiirri filannoon isaanii dubartii qulqullina qabdu dubartii yoone xaraniin shittaan isiidha hin jiraame mana isiis tahee ofirratti illee fokkos gootu jechuudha. Bakka walumaa galatti urgaa'uu qabda babbareeduu qabda toluu qabda manaa fi alatti illee manni kee keetii mana kee qulqulleeffadhuuf qulqulleessi jedhi. Kanaaf filannoo kee ta'a jechuudha wanti martuu harka kee jira. Saddeettaffaan maalidha qulqullina isii irratti kan xiyyeeffattu. Saglaffaan dubartii nama hin qaanfachiisne. Dubartiin takka gaaruma kana gaya gaaruma kana jechuudha. Mana fira isii yoo dhaqee yookiin mana fira isaa qabatee yoo deeme achumatti jecha wayii jettee namicha saalfachiistee galchiti jechuudha achumatti. Kanaaf dubartiin yoo mana wayii deemeen bakka munaasabaa wayii qabatee deemeni itti qaanfata taanaan eessayyuu fuudhee siin hin deemu manumatti akka waqteetitti manumatti badda jechuudhaati. Kanaafuu dubartii yeroo mana namaatiin dhaqe itti gammadu irraa gammadu argite dubartii akkasiisan sirritti barbaadanii sirritti jaalatan jechuudha. Kanaaf yommuu wajji deemtu miira kee to'achuu danda'uudha qabda. Yooni dubartii wajjilleen waa jedhe manatti hin galadhu malee alatti waanuma takka illee argisiisin. Inni kurnaffaan dubartii yaada namaa karaa tokko qofaan hin keessummeessin. Karaalee garaagaraatiin yaaddee laaltee waa murteessuu dandeettu. Misaal baloon tokko waan wayii itti fide yoo ta'e maaliif jedhame jettee osoo murteessin dura karaalee garaagaraatiin yaada kan irratti kennitu jechuudha. Dubartii akkanaa tana dhiirri kamillee ni barbaadanii jechuudha. Amaloota kana horadhaa yoon qabaatin illee. Inni 11ffaa fi inni dhumaa dubartii isaan amantu. Yaa namni amanamuu baatullee haga takka dubartii isaan amantu dubartii jaalala guddaa isaaf qabaattee isaan amantu dhiirri kamillee filannoo isaanii keessatti bakka guddaa qabaniif jechuudha. Kanaafuu viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik gochuudhaan na bira dhaabbadhaan isinin jedha. Viidiyoo birootii walitti deebinaa guddaa galatooma. Horaa bula.